Nageenya jirtu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Salaalee aanaalee garagaraa keessatti ajjeechaa fi saamichi qabeenya uummataa waraana mootummaan bobbaasuun raawwatamu hammaatee itti fufuun himame. Aanaa Kuyyuu ganda Dhaayee Hulluuccootti guyyaa 2 dura waraana uummata irratti banameen yoo xiqqaate lubbuun nama 8 dabru kan himan maddeen odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork namoota waraanaan ajjeefaman kana keessatti manguddoo fi ijoolleen xixiqqoolleen kan argaman ta'uu ibsani. Aanaalee godinichaa biroottis gochi wal fakkaatu uummata irratti raawwatamaa jiraachuu himuun waraanni mootummaa lola waboo waliin taasisaa jirutti waan hin milkooyneef uummata nagaa irratti haaloo ba'aa jira jiru. Zoonii giddugaleessaa Konyaa Salaaleetti waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa Shaggar keessa sosso'u lola kallattii garagaraatiin itti banamu gootummaan qolachuun injifannoo galmeessaa jiraachuu beeksise. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waliin bilbilaan turtii kan taasisan ajajaan waraanichaa gam tokkoon humnoota mootummaa bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin dhabamsiisa jiruun bobbaasaa jiru qolataa jirra. Gama biroon ammoo humna weerartuu hawaasa keenya dararuuf naannoo Amaaraatii bobbaafamtu jiilchinee ofirraa deebisaa jirraa jaani. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa qabsoo waboon taasisuuf tumsa kallattii garagaraan godhu cimsee akka itti fufu dargaggoon Oromoo kamiyyuu waboon cinaa hiriiruun fiixaan ba'iinsa qabsoo taasifamaa jiruuf gahee isaanii akka bahan dhaamanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo fi Midaaqanyiitti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa 4 yoo ajjeesu haadholii 2 fi qeerroo 1 rasaasaan rukutani. Waraanni bilxiginnaa erga bobba'ee gochaalee hammeenyaa hedduu dalaguu ittuma fufee jira. Godina Gujii magaalaa Nageellee fi aanaalee hedduu keessatti opereeshinii riphee lolaa balleessuu jedhuun maatiin loltoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo jumlaan ugguramanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Jiraattonni sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan kun akka jaanitti kaampii waraanaa dabalatee buufataaleen poolisii jaarsaa fi jaartii haawwanii fi ijoollee reefu dhalatteen guutamuu isaanii dubbatama. Ulaagaan kaa'amee caasaan mootummaa dabalatee miseensi maatii teetii tokko waraana bilisummaa Oromoo keessa jiraannaan ni hidhamtaa kan jaan jiraattonni kunneen waqtii bokkaan roobee ooyiruu facaafachuu qabnu kanatti mootummaan uummata shoorar keessaa jiraachuun siyaasaa caalaa beelaan akka uummanni miidhamu itti yaadamee hojjetamaa jira jedhu. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon ammaaf qabannee dhiyaanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan hordofaa.